Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo ardii addunyaa kanarra kan jirtan, biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan, nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu? Nageenyi araarri Waaqayyoo bakka isin jirtanitti araarsummaan giftii keenya maaramee isin faana haa ta'u, nu faana haa ta'u. Ameen. Bagaa bara haaraa fulbaana tokkoo bara 2017 nagaadhaan geessan. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo fulbaanni tokko akka mana kiristiyaanaa keenyaa Tawaahidoo Ortodoksiitti seenaa adda ta'e, seenaa ajaa'iba kan qabudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo fulbaanni tokko guyyaan 365 fi sa'aatiin 6 lakkaa'amee xumuramee 0 ta'ee sanaan booda guyyaa tokko jedhameetu eegala. Kanaaf lakkoomsa baraa irratti guyyaa tokko jennee waggaan tokko ji'a 12f sa'aatii 6 kan of keessaa qabu, walumaa galatti guyyaa 365 fi sa'aatii 6 kan of keessaa qabu naanna'ee xumuramee tokko jennee itti eegalla. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo fulbaanni tokko akkuma kanaa bara haaraa jedhama. Maaliif bara haaraa jedhamee yoo jettan maatiiwwan Waaqayyoo, barri haaraaf moofaan qabu. Garuu dhalli namaa kan inni ittiin haara'u mucaa Waaqayyoo jedhamuudhaan maatiiwwan Waaqayyoo kan inni itti haara'u bara haaraa irratti jechaadha. Bara isa tokko keessatti yoo Waaqayyoo isaarraa fagaatee jira yoo ta'e, daandii qalbii jijjiirrannaarraa, daandii mootummaa Waaqayyoo irraa fagaatee jira yoo ta'e, bara samma keessa jiru kana keessatti immoo haara'ee eddaa kaleessa dheengadda Waaqayyoo irraa fagaadheen ture. Amma garuu gara uumaa kootiitti deebi'uun qaba jedhee kan inni itti yaadudha. Egaa barri haaraaf moofaan qabu. Yeroo tokko abbooliin otoo isaan barsiisanii barattoonni barsiisaa isaanii abbaa amantii gaafachuu dhaqanii barra amma dhufaa jiru gaarii moo gadheedhaa jedhanii gaafatan. Yeroo kana abbaan amantii kun maal jedhanii deebisaniif yoo jettan, yaa ijoollee koo, barri haaraaf moofaan qabu kan haara'u dhala namaadha, mucaa namaatti jedhan. Akka haaromnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa qulqullichi Phaawulos ergaasaa saba warra Roomeedhaaf ergee boqonnaa 13 lakkoomsa 11 gubbaa irratti immoo yeroo isin irratti dammaqxanii barri isaa akka ga'e beekaa jedha. Barri isaa akka ga'e beekaa. Roomii boqonnaa 13 lakkoomsa 12 haga 15tti immoo bara isin waan hamaa hojjechaa turtan, waan xuraa'aa hojjechaa turtan hundinuu isin ga'a jedhe qulqullichi Phaawulos. Kanaaf bara nuti waan hamaa hojjechaa turre hundumtus waan ga'ee bara qulqulluu Yohaannis irraa bara qulqulluu Maatiyoositti kan dabarre waan gaarii akka hojjennuuf Waaqayyo nu haa dandeessisu. Araarsummaan armee Waaqayyo giftii keenya maaramii nu faana haa ta'u. Egaa fulbaanni tokko gara biraa Yohaannis Cuuphaa jedhamee yaadatama. Yohaannis Cuuphaa jedhamee yaadatama. Guyyaa itti mooticha Heroodisiidhaan sirbitee gammachiistee mucaan Heroodiyaadaa Xermereriyaa kan jedhamtu guyyaa isheen itti gammachiistee gaafa isheen sirbitu guyyaa isheen morma Yohaannis Cuuphaa kutiinaaf kenni jennaan guyyaa kana sirbitee gammachiiftee gaafa kana Waaqayyos waadaa guddaa fulbaana tokko seenee fi fulbaana lama immoo guyyaan itti wareegameedha. Barumsa kana yoo Waaqayyo nu gargaare kutaa lammaffaa keessatti seenaa Yohaannis Cuuphaadhaan qabannee dhumna. Waaqni Yohaannis Cuuphaan nu haa gargaaru. Egaa fulbaanni tokko inni gara biraan qulqulluu Bartilimi'oos jedhamee yaadatama. Bartilimi'oos namni jedhamu kun barattoota Gooftaa Iyesuus Kiristoos keessaa nama tokkodha. Bartilimi'oos namni jedhamu kun guyyaan itti wareegamee guyyaan itti addunyaa kanarraati darbeedha. Kanaaf fulbaanni tokko qulqulluu Bartilimi'oos illee ni yaadatama. Eebbisaa waadaasaa Waaqayyo nurraa bushu. Inni gara biraa fulbaanni tokko guyyaa abbaan keenya Iyyoob dhukkuba isaarraa fayyeedha. Abbaan keenya Iyyoob waggaa 38 dhukkubsatee, waggaa 38 hidhaa seexanaatiin hidhamee, waggaa 38 rakkatee gidirfamee, abbaa furmaataa kan ta'e, abbaa qorichaa kan ta'e, Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni hundumaa godhu, hundumaa dabarsee jiraatu, been dhaqee laga Yordaanositti dhaqee dhiqadhu jedhee bishaan Yordaanositti gaafa dhiqatu immoo dhibee isaa hundumaarraa fayye. Dhukkubni Iyyoob bara sanaadhaa. Ijoolleen Addaam waggaa 5,500 abidda gaannam keessatti gubachuun isaas fakkeenya jechaadha. Kanaaf bara haaraa irratti dhukkuba isaarraa fayye. Nutis dhukkuba keenyarraa, dhibee keenyarraa, dhukkuba foonii, dhukkuba lubbuutti Waaqayyo inni hundaa gochuu danda'u inni Iyyoobiin fayyise hunduma keenya nu haa fayyisu.
Egaa kunis barmaatilee ta'ee waggaan naannee yeroo dhufutti yeroo bishaan yaa'u guutuu bishaanii haarawwaadhaan cuubamu jechaadha. Egaa kuni akka mana kiristaanaa keenyaatti Phaaqumee jennee kan nuti yaadannu keessallee seenaa kanaatiin wal qabsiisanii abbooliin keenya akka nuti cuuphaa cuubamnee bara haaraa kanatti akka ceenuuf seenaa Iyyoobii wajjin wal qabanii abbootiin keenya nuu kaa'aniiru jechaadha. Egaa walumaa galatti Waaqayyo inni hundaa godhu nu haa fayyisu. Inni gara biraa fulbaanni tokko guyyaa itti ergamaa Waaqayyo qulqulluun Raagu'eel qulqullichi Raagu'eeliin guyyaa itti hangafa ergamootaa isaa arfaffaa ta'ee itti muudamedha. Ergamaan kun kennaa addaa kennaa ajaa'ibsiisaa Waaqayyo biraa kan isaaf laatame. Meggaabee Biri'aannat kan jedhame bara haaraa kan eebbisu. Meggaabee Biri'aannat kan jedhame bara haaraa kan eebbisu. Ergamaan kun ifarrattis kan muudame ergamaa jabaa haboo guddaa qabudha. Waa'ee muudama isaa laalchisee kitaaba qulqulluu irratti ergamooti Waaqayyo akka isaan muudaman qulqulluun Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 18 gubbaa irratti akkas jedha. Ergamaa Waaqayyo tokko Waaqayyo biraa haboo guddaa haboo cimaa utuu inni fudhatee gadi bu'uun argee jedhe. Kanaaf haboo inni fudhatee bahe guyyaan ergamaa hangafa ergamootaa arfaffaa ta'ee itti muudamedha. Egaa Waaqni qulqulluu Raagu'eel hunduma keenyaa eebbisu. Ergamaan kun Waaqayyo biraas waadaa guddaa kan qabudha. Seexana Daabiloos kan ifatudha. Inni nurraa ifatu. Egaa inni gara biraan fulbaanni tokko abbaa milkiis jedhamee yaadatama. Abbaan milkii namni jedhamu kuni dhugaadhumatti nama baay'ee cimaa, nama baay'ee guddaa kan ta'e, nama Gibxiidha. Abbaan kuni seexana diidaa hamajaajii kadhannaa isaaniin amantii isaaniin qabanii ishee hidhanii abbaan amantii kun dhagaa guursisaa nama turanidha. Dhugaamatti seenaa cimaa, seenaa ajaa'ibaa hojjetanii guyyaa isaan itti boqotanii fulbaana tokko jechaadha. Egaa eebba isaanii waadaa isaanii Waaqayyoo nurra oolchee haa bulchu. Egaati walumaa galatti maatiiwwan Waaqayyoo fulbaanni tokko waa baay'eedhaan ni yaadatama. Seenaa baay'eetu jira jechaadha. Seenaa baay'ee keessumaa keessatti Phaaphaasiin abba qulqulluun Meeli'oos liqa Phaaphaasii kan ta'an illee guyyaa isaan itti boqotanidha. Kana yaadannee akka eebba argannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa abbaan keenya Daawit walumaa galatti akkas jedhe Faarsaa 64 qinnifii keessatti 65 lakkoomsa 11 gubbaa irratti waggicha wanta gaarii si biraa dhufe ni gonfitaa garaati adeemtutti faanni kee coomaan ni rooba jedha. Kanaafi yeroo kana keessa bara itti waan hamaa hojjechaa ture, bara itti Waaqayyoon gaddisiisaa ture sana keessatti bara kana keessatti waan gaarii akka hojjennuuf, bara kana keessatti Waaqayyoon akka gammachiisnuuf sagaleen Waaqayyoo nu ajaja, sagalee Waaqayyoo nu abbooma. Isa baranne Waaqayyoo laphee keenya keessatti nuuf haa caafu. Kutaa lammaffaan isaa seenaa Yohaannis cuuphaatti fufa. Kan nu barsiise galanne Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo biyya keenyaa biyya nagaa, biyya jaalalaa Waaqayyo nuuf haa taasisu. Akkuma bara kanaan nu ga'e isa bara dhufuun Waaqayyo itti naannessee Waaqayyo itti nu haa ga'u. Hordoftoonni amantii kiristaanaa hundumtuuyyuu ayyaana kana kan kabajan biyya keessaaf biyya alaa ardii addunyaarra kan jirtan hundinuu baga geessanii Waaqayyoof galanni haa ta'u.